Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu daawwattoota zakiyyaa har'ammoo amaana nama tokko bakkaan geenye jirra jechuudha. Of jajjootu hin taane kan argaa jirtan kun firaashiidha. As keessa immoo kun jargii arabiyaatu jira jechuudha. Kan akkam babbareedu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetamee bahedha. Kanaaf egaa warri ajajjataa jirtan galatoomaa, warri nurraa fayyadamtan galatooma isiniin jenna. Nullee nama amanamummaadhaan hojii nama hojjetee bakkaan gorabbii nu haa godhu. Yoo akkuma arguu jirtan kana baay'ee babbareedu gorabbii. Hedduu haala bareedaa ta'een kan inni hojjetame jechuudha. Tiraasiin illee as jira firaashii wajjin jechuudha. Kun immoo beebii isaati. Beebii bibbijuu ispoonjiidha keessoonsaa. Dhugaa rabbii baay'ee babbareeda. Warri shakkitan masumaan ilaala. Kun amma akkuma arguu jirtan beebiidha. Hojii namaa warri shakkitan jechuudha. Shakki tokko malee amanamummaadhaan yeroo gabaabaa keessatti akkuma isiniif himee an ofiif hin hojjedhu. Namoota waan hojjetan waan hin beekuuf jechuudha. Jaraa wajjin kan hojjedhu jechuudha. Akka kan kootiitti amanamummaadhaan waan isin filattan isiniif hin hojjechiisaa akkuma isiniin jedhe jechuudha. Akkasii kun egaa har'aa kanuma iskiriinii irratti argitan jechuudha. Beebii isaa wajjin kan firaashii tiraasii wajjin jechuudha. Maatiitti isa rakkabeen jira jechuudha. Buleettiin keenya tokko biyya alaa jirti. Maatiitti kenneetiin jira jechuudha inshaallah. Warri inni biraa qabdan immoo inshaallah keessanis yeroo dhiyootti ni fudhattu jedheetiin abdii qaba. Akkasii egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya ammas namoonni ajajachuu barbaadan heloo naan jechuu dandeessu karaa WhatsAppiitti yeroo hundaa jechuudha. Kun tiraasiidha, gatiin isaa 130. Kun ammoo firaashiidha, carqii chayitti kaa'ama. Firaashiin 200, tiraasiin 130 jechuudha gatiin isaa barbaadan. Akkasii egaa isiniin jira. Kun immoo suuraalee adda addaati. Kan hojjetamee baay'ee jiru illee ni jira jechuudha, kan nama ajajame jechuudha. Kanaaf filannoo keessan nu godhaa. Heloo jedha, carqii arabiyaa majeesi babbareedaa ajajachuu barbaadan nu quunnamuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 38 86 56 39 WhatsAppiin nu quunnamuu dandeessu. Galatooma.